inni isi ajjeesuu barbaade garuu murtii rabbii isiin du'u osoo hin ta'in inni du'uudha. Duraan abbaa isaantuyyuu nyaata isaanii qabatee gala. Har'a sagalee makiinaa poolisaa yookiin immoo konkolaataa poolisaatu farda isaaniitti dhagahame. Maallaqa kana irraa saamuu qabu. Gidee saamummoo lubbuu isii balleessee irraa saamuu qaba jechuun wal beeku. As jalatti rabbiin waraana tokko qopheeffatee la'natullaahi alayki rabbi si haa baaru hagammaan duune qaama isii kana keessa waraanee eega isiin uf dadhabde lafatti darbee maallaqa isii san fudhatee konkolaataa isaa keessatti deebi'ee jedhan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dhaggeeffattee tafii hordoftoota keenya guyyaa har'aa tanaa seenaa ajaa'ibaa takka seenaa nama rakkate kamuufiyyuu obsa taatu nama miidhu kamuufiyyuu gorsa taatu takka wajjin laalla. Seenaa yoo ati isii hordoftee laalte waa hedduu irraa baratuu dandeettu. Seenaa namni kamuuyyuu yoo rakkoo takka keessa seene akkamitti rakkoo san keessaa bahuu danda'u, rakkoo san keessatti ammallee akka ittiin hin hafne namni nama miidhu kamuuyyuu wanni isa eegatu duubaan akka guddaa ta'e asirraa hubanna. Abbaan seenaa kana abbaan kitaaba kanaa gidee kaa'u maal jedhaa? Hadaa min cadlillah laa min cadli bashar. Kuni murtii rabbii olaanaati malee waa murtii ilma namaati miti jedha. Biyya Bagdaad irraa nama tokkotu ture jedhan. Nama dhaba horiitiin mokkoramee qabeenya keessatti rabbi isa badhaase. Duuba namni kuni haadha warraa takkaa fi ijoollee 5 akkasumas obboleeyyan dubaraa 2 fi haadha isaa taman guddoomte takka mana keessatti tajaajilaa jedhan. Namni kun duuba waa qabeenya guddaa tokko qabaatee maatii hagana ga'u kana tajaajila gaarii isaaniif hin kennu. Garuu wanni rabbi isa badhaasee qabeenya keessattiin badhaafamee maatiin isallee akkasuma maatii keessan rabbi isa gabbise waan ta'eef maatii sodaa rabbii qaba waan ta'aniif namni kun duuba dukkaana xiqqoo takka qabaadhan. Dukkaana xiqqoo tana keessatti kuduraa wahii gurguraa. Dukkaanni sunuyyuu bakka gaarii hin jirtu, bakkuma laaftuu takka jirti. Maatii kanaaf waan gaggaarii wahii bitee hin galu. Wanni inni maatii kanaaf godhu waanuma silaa namni gidee irraa bitu irratti hambise. Kuduraalee fi muduraalee san irraa waanuma irratti hafee halkan gidee galu maatii isaatiif qabatee galaa jedhan. Maatiin isaa yeroo kamuyyuu yoo sa'aatiin magribaa as gahe gammachuu addaa tokkoon haala gaariidhaan gammadanii abbaa isaanii kana eeganii jedhan. Duuba akkuma dura jennee qabeenyi gubbaa osoo hin tahin qabeenyi guddaan qabeenya keessatti. Abbaan warraa kun duuba yeroo kamuyyuu wanni isaanii fidu waan biraa osoo hin tahin waanuma irratti hafte waanuma namni tuffatee irratti dhiisee hamba matana qabatee fi galaa jedhan. Haaluma kanaan osoo jiru maatiin kun gammachuu gaarii keessa osoo jiru abbaa isaanii kanarraa haala gaariidhaan manuma laafaa keessatti gammachuu gaarii keessa osoo jiran guyyaaleen guyyatti dabartee jiini ja'atti dabaree waggaatti dabaree osuma haala kanaan jiraatan guyyaa tokko duuba wanni ajaa'ibaa tokko uumamee jedhan. Abbaan isaanii kuni akkuma duraan beekamu osoo ijoolleen isaanii abbaan keenya duuba nyaata nuuf fidee gala, midhaan nuuf fidee gala, waan nuti nyaannu nuu qabatee gala jedhanii osoo isaan gammachuun eegan wanni haaraan waan isaan takka addunyaa kanarratti nutti uumama yookiin gaddi akkanaa takkaa nu qunnama jedhanii takkaa hin yaadin isaan qunnamee jedhan. Duraan abbaa isaantuyyuu nyaata isaanii qabatee gala. Har'a sagalee makiinaa poolisaa yookiin immoo konkolaataa poolisaatu farda isaaniitti dhaga'ama. Yoo isaan rifatanii mana isaaniitti gayyaa'an duuba waan ajaa'ibaa takka dhagahan. Duraan abbaa isaaniituyyuu nyaata isaanii qabatee sa'aatii kanatti dhufa. Har'a garuu poolisatuyyuu makiinaa isaanii keessatti reeffa abbaa isaanii qabatee itti dhufa duuba. Gadda ajaa'ibaati yoo argan amanuu dadhaban duuba wanni waan nama amansiisu miti. Maal ta'e abbaan isaanii kun jennaan guyyaa san duuba haala gaariidhaan gabaan isaa irraa deemtee tirfii bareeduu takka argatee har'a akka duraanii nyaatuma duraan ijoollee tiyya firfiri waanuma namarraa hafe waanuma namni narraa bitee tuffatee narratti hafe qofa qabadheen galu jedhee mana foonii tokkotu ollaa isaa jira. Mana foonii san dhaqee foon xiqqoo wahii bitatee akkasumas ammallee mana daabboo tokko jira. Mana daabboo san dhaqee ijoollee tiyyaa fi maatii kiyyaarra gammachiisuu qaba jechuudhaan walitti qabatee yoo inni karaa hin tarkaanfadha jedhu makiinan takka konkolaataan takka akka waan balaa samirraa buutee itti buutee isaaf waan inni harkatti qabate maraayyuu addaan battansitee addaan balleessitee jedha. Duuba guyyaa isaattu gahee waan taheef jiraachuu hin dandeenye bakkumatti ruuhiin isaa gara rabbii deemtee jira. Duuba haalli kun haala gaddaa silaa namni ofirraa yaadu miti isaan qunname waan godhan hin jiru. Ollaa walitti qabamee abbaa miskiina kana waan biraati miti waanuma ittiin awwaalaniyyuu maatiin kun waanuma ittiin gara mana isaa akka haqaatti gaggeessaniyyuu qabanii ollaa walitti qabamee waan xiqqoota walitti qabanii guyyaa borii gara qabrii geessanii ofirraa galanii jedhan. Duuba warri ollaa waan ittiin gaggeessaa isarraa hafte ijoollee tanaaf laatanii haa guyyaa lamallee taatu ittiin nyaatan jedhanii biraa galan. Nama mana isaatti galee garuu maatiin kuni gammachuu duraanii dhabanii abbaa isaanii gaarii ka duraanii dhabanii gaddaan mana isaaniitti walitti dacha'anii ta'an. Eega guyyaa lama dhumate wanni isaan manaa qaban kan warri ollaa kenneef jalaa dhumatee jedha.
waan si ajabsiisu yoo guyyaan lama dhumatu ijoollee tana jira nyaanni isaanii dhumatee jira. Kana qofa osoo hin tahin ijoolleen tuni waa ijoolleen guddoon namni dalagaa danda'u isaan keessa hin jiru. Ijoollee isaa tana keessaa namni isaan keessaa guddaadha. Mucaa tokko jiraadhaan kan umriin isaa waggaa 15 kan mana barumsaa baratu. Duuba waan godhuun qabu innummaan maatii kana bakka abbaa bu'ee tajaajiluu qaba waan ta'eef barumsa isaa addaan kutee gara dukkaana abbaa deemee akka duraan abbaan ijoollee tanaaf nyaata fiduu jalqabeedhaan. Guyyaaleen ulfaattuun tun duuba suuta tirataa isaan irratti ulfaataa nyaanni isaan nyaatan imimmaaniin guutamaa haasofni isaan duraan haasawa gaarii haasawan haasawa gaddaa tahaa guyyaaleen torbetti dabartee torbeen ji'atti dabaree jiini waggaatti dabaree waggaa 3 fixaneedha. Waggaa 3 booda wanni addaa tokko isaan mudate. Duuba mootummaan biyyattii sanii ajaja baasee jedhan. Ajaja kana keessatti mucaan kun akka inni leenjii waraanaa deemee mooraa waraanaa seenee akka inni leenjii waraanaa fudhatutu itti murtaa'e. Duuba maatii walitti qabamanii waan goonuu hin qabu. Mucaan xiqqaan kanaa gadi mana barumsaa barataa jira. Eebbifamuuf immoo waggaa tokko qofa hafeef. Yoo inni illee barumsa dhiisee bakka isaa bu'ee dukkaana kana gurgure duuba haguma xiqqoo hafee fi haga xiqqoo sana keessatti barumsa irraan balleessuun jedhanii maal murteessan? Mana kana gurgurreetiniin mucaa kana yoo inni mooraa waraanaa san seenellee maallaqa kafallee baasuu qabna malee akkanatti dhiisuu qabna jechuun murteessanii garuu yeroodhaaf mucaan kun gara mooraa leenjii waraanaa kana seene. Mooraa leenjii waraanaa kana keessatti mucaan kun duuba namtichoon leenjii kana leenjisu gidee inni ilaalu gaddatu irraa mul'ata. Mucaan kun qaaman leenjii waraanaa kana keessatti argama malee garuu qalbiidhaan maatii isaa bira jira. Maatii isaa rakkataa abbaa isaanii miskiina kan dhaban san bira jira. Duuba guyyaa tokko yaamee gorsee ati maaliif qalbii gaariidhaan leenjii waraanaa kanan hordofne jedheeni qixaata garagaraa isarra kaahee adaba garagaraa isarra kaahee kana wajjiinuyyuu mucaan kun jijjiiramuu hin dandeenye. Guyyaa tokko yaamee maali rakkoo